Shama harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin agahu. Egaa kan daawwachaa jirtan as istiidiyoo keenya Siyaatilirraa kan isiniif darbaa jiru haala yeroo irratti marii taasifnu dhaga. Marii keenya har'aa kan inni irratti xiyyeeffatu Hayya siya galatoomii mariin keenya haala yeroo irratti kan xiyyeeffatu dhaga akkuma beekamu aggaamii yookaan doorsisaa aktivistii Oromoo kan ta'e obbo Jawaar Mohaammed irratti Asitti ta'eewwan hedduutu deemaa jira. Aggaamin obbo Jawaar Mohaammed irratti aggaamamee aggaamii Oromoo hunda irratti aggaamame jechuudhaan mormiin Oromiyaa keessatti bal'inaan gaggeeffamaa jira. Ammallee hin dhaabbanne. Kanuma wal qabachuudhaan poolisiin federaalaa, poolisiin Oromiyaa akkasumas itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa kennanii jiru. Haala mormiin ammallee biyya keessa deemaa jira kanarratti illee naasumna ibsa isaan irratti sinaasumna akkasumas waldaaleen hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa jiran walgahii adda addaa gaggeessaa jiru akkasumas immoo ibsa ejjennoo baasanii jiru kanarratti illee pirezidaantiin Denver Colorado kan ta'an waliin argamuuf isaa waliin illee mari'annu ta'a jechuudha. Akkasumas keessummaa keenya kabajaa har'aa kan qabannee dhiyaannee Dr. Henok Gabbisaallee nu wajjiniin argamu. Egaa daawwattoota keenyaa isin keessummeessuudhaan kan isin wajjiniin turru ani Haasiyaa Muhammadii. Antasfaayee Aminaa akkasumas ogeessa kaameraa fi teeknikaa Mahadii Juneediin waliin argama. Maarreen haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya turtii gaarii isin jenna. Hayyeegaa Dr. Henok miyuutii gootanii jirtu natti fakkaata isin biraati. Wanta nutti mul'atu akkasidha. Gara kallattiidhaan gara gaaffii keenyaatti marii keenyaatti hin seeniin dura taateewwan kaleessaa illee akkuma kana marii garaagaraa taasifnee turre har'allee magaalaa Siyaatil keessatti akkasumas immoo Denver Colorado fi Minnesotaatti illee ibsa ejjennoo isaa ibsachaa ture. Akkuma kana immoo yaada qabu taateewwan adannoo Jawaar irratti taasifame akkasumas seekiriitii isaa irratti taasifame kana wajjin wal qabatee miira qabu hawaasni bahee ibsachaa ture hiriirri garaagaraa biyyattii keessatti illee haga ammaatti illee itti fufeetu jira. Kana wajjin wal qabatee pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaatti aanaa kan ta'an obbo Shimallis illee ibsa kennanii turan gadi ba'anii kana wajjin wal qabatee waan hedduu nama gaddisiisu ta'uu gochaan raawwate. Tarkaanfii fudhatamuu qabu immoo kana booddee uummataaf kan ibsamu ta'uu akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa kana booddee Jawaariin sirriitti akka eeguu qabullee kanarratti ibsa kennanii turanii dhimmichi qoratamee hawaasaaf dhiyaachuu fi hiriira taasifame irratti qeerroon kana wajjin wal qabatee hiriira nagaa kana wajjin wal qabatee sabaaf sablammii warra walitti buusuuf jedhu amantaa walitti buusuuf kan jedhu to'annoo jara oolchuu isaaniitiif illee galata galchanii jiru gaa kana fakkaata. Hayyeegaa Asiyaa bal'inaan egaa keessummoota keenya faana mareen akkuma jettee obbo Shimallis itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa kennaniin gochaa raawwatamee dogoggora ta'uu ibsanii uummata Oromoo dhiifama gaafataniiru. Gama biraan egaa poolisiin federaalaa, poolisiin Oromiyaa illee ibsa baasanii jiru akkasumas akkuma jalqaba irratti jennee waldaaleen hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa keessatti argaman walitti dhufanii mari'achaa jiru ibsa illee baafachaa jiru. Kana egaa pirezidaantiin waldaa hawaasa Oromoo Denver Colorado illee waan waliin jiran isaan irraallee kan gaafannu ta'a kabajamtoota daawwattoota keenya ammas nu waliin tura kallattiidhumaan gara keessummoota keenyatti dabarru. Egaa keessummoonni keenya Dr. Henok Gabbisaa akkasumas immoo obbo Mohaammed Waarid affeerraa keenya kabajanii hayyamamaa taatanii toora Skype keenya irratti nu argamu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Baga nagaan. Hayyee galatooma gara Henok irraa jalqabna. Henok yeroo ammaa kana yeroo baay'ee egaa Henok Ameerikaa irraa si dubbisaa ture kana dura yeroo ammaa kana immoo Henok biyyatti argamtaa keessatti immoo Adaamatti akka argamtuudha kan quba qabnu. Sababiin Adaamaa ta'uu kee irraa aga tokko nutti tolee fi akkuma beekamu aggaamii yookaan doorsisaa Jawaar irratti aggaamame wal qabachuudhaan Oromiyaa keessatti mormiiwwan garaagaraatu gaggeeffamaa jira. Oromiyaa guutuu keessatti jechuun hin danda'ama. Keessumaa immoo Adaamatti mormiin gaggeeffamaa ture keessatti lubbuun namoota hedduullee akka darbaa jiru ammas mormiin akka tufufetti kan jiru kan dhagaa jiru. Mee Dr. Henok mormii Adaamaa keessatti ta'e akkasumas akka guutuu Oromiyaa keessatti ta'aa jiru yeroo ammaa kana akkamiin hordofaa jirtu? Ka Adaamallee kan ija keessaniin argitan akkamiin argitanii mee walumaa galatti haalli mormiin hiriira Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru yeroo ammaa kana maal fakkaata?
Galatoomii waa'ee mormii dubbachuudhaan dura qabarratti wanti kaasuun irra jiru gochi saayiba keenya Jawaar irratti raawwatee gocha dinaansii godhamuu qabu waan ta'uu hin qabne waan hin malledha. Biyya sana keessatti saamtuu fattuun waggaa hedduudhaan dura kan biyya sana saamaa ba'an nagaadhaan gara biyya adda addaatti badanii yeroo jiraatanitti hoogganaa Oromoo tokko akkasumas immoo siyaasa Oromoo keessatti namni influenshaal ta'e akka Jawaar heera biyya sanaa gargaaramee mirga Oromootiif falmuu namni itti beeku yakka tokko malee wanti security isaa yookaan immoo nageenya isaa kan eegan pull off gochuudhaan tarii senaariyoon barbaachisaan hin taane akka dhufuuf gochi raawwate sun gocha dinaansii godhamuu qabudha. Haala adeemsa waliigalaa siyaasaa biyya sanaa keessatti iddoo guddaa kan qabu negative impact kan qabu akka ta'e beekamaadha. Kun lafa taa'uu qaba. Jawaaris baga kanarraa oole jechuun barbaachisaadha. Kana erga jenneen booda gochi kun biyya sanaaf nagaa hawwinaa dina hawwinaa akkasumas immoo jaalalaaf tokkummaadhaan jiraachuu hawwina. Uummanni Oromoos gaaffii waggaa hedduudhaaf qabu karaa barbaachisaa ta'ee fi haala waaraa ta'een akka deebisuuf sochii yookaan muuvumentii uummanni Oromoo gaggeessu keessatti qabsoon yookaan mormiin uummanni dhiyeessu mirga heeraan kennameef gargaaramee karaa nagaa fi karaa tasgabbii qabuun karaa dimokiraatik ta'een akkasumas immoo karaa sivilaayizd ta'een gaaffii yookaan mormii uummanni Oromoo dhiyeessu heera irratti waan bu'uureffamuuf kunis mirga heeraan jirudha. Kana erga jennee gocha Jawaar sanatti raawwate irratti namoonni hirmaatan seeratti dhiyaachuun dirqama. Maaliifii kun legal implication guddaas qaba. Biyya sana tasgabbeessuu keessatti siyaasa biyya sana tasgabbeessuu keessatti wanti raawwate kun akkuma pirezidaanti Shimallis tuqe waan ta'uu hin qabne waan ta'eef namoonni kan raawwatan seeratti dhiyaachuun waanuma jiru kun biyya tasgabbeessa biyya karaa nagaatti deebisuu danda'a jedhee namana. Kana ergan jedhee jijjiiramni jennee yeroo hundumaa dubbannu kun mirganni uummata Oromootiifis akkasumas lammii adda biraadhaaf fide namni waan itti waliin galle waan qeequu barbaadu karaa nagayaan mirga heeraa gargaaramee protest gochuu yookaan immoo mormuun kun sirnuma dimokiraasii ijaaruu keessatti waan jirudha. Kaleessas Adaamaattis haa ta'u ijoolleen mirga heeraan kennameef gargaaramuudha. Mormii yeroo dhiyeessan argeen ture, witness godheen ture. Darbee mormiin kun immoo karaa nagaa fi tasgabbii qabuun dimaandiin qaban, gaaffii isaan qaban maal akka ta'e heeraan seera kabajuudhaan humna meeshaa baatee jiru kan mootummaa waliin osoo walitti hin bu'in haala dimokiraatik ta'een maaliifii at the end of the day dimokiraasii barbaada waan ta'eef uummanni kun haala dimokiraatik ta'een dimokiraatikii eksperimenti gochaa gaafachuun waanuma heera keessa jiru wanti an argees kanuma darbee garuu lammiilee yookaan saboota adda biraa magaalaa keessa jiraatan waliin hariiroon yookaan walitti bu'iinsi darbee in mul'ata. Lammii adda biraan dhagaa darbachuun darbee mul'ata. Kun waan ta'uu hin qabne jedhee namana. Maaliif mormiin kamiyyuu less expensive ta'uu qaba, less costly ta'uu qaba. Rizaaltii barbaachisaa produce qaba. Rizaaltii biyya kana fayyadu, rizaaltii uummata Oromoo fayyadu, rizaaltii gaaffii uummata Oromoo deebisuu danda'u. Rizaaltii dimaandii uummata Oromoo deebisuu danda'u akkasumas immoo bu'aa uummata Oromoo sabaaf sablammii adda biraa waliin tokkummaaf jaalalaan deebisee ristoor godhee jiraachisuu danda'u mirga uummata Oromoo kabachiisuu kan danda'u ta'uu danda'u ture jira mormiin geggeeffamu. Mormiin kamiyyuu westidii ta'uu hin qabu. So an personal opinioniin koo kana fakkaataa namni mormuuf mirga heeraan kaa'ame guutuu qaba. Kaleessa wanti raawwate immoo keessumatti gocha yakkaa of keessaa qaba. Namoonni gocha yakkaa kan keessatti hirmaatan mootummaan seera duratti dhiyeessu akkasumas immoo pirezidaanti Shimallis dhiifama gaafachuun isaa jescherii nama jajjabeessuu fi kan tasgabbeessus jedheen amana.
kan mee otoo bira darbin sababii achi jirtu waan ta'eef Adaamatti argamta waan ta'eef yeroo ammaa kana Adaamaa keessatti gochoowwan tokko tokko raawwatamanii jiru. Gochoota kana dargaggoonni akkuma beekamu Oromoo Protestiin yeroo dheeraadhaaf ka ture sabaaf sablammoota eeguudhaan qabeenya sabaaf sablammootas haa ta'u qabeenya nama dhuunfaa eeguudhaan bifa namusa qabuun hagamaatti kan gaggeeffamaa ture. Kan kaleessa Adaamatti argine immoo dargaggoota qeerroo keessa seenuudhaan namoonni sabaaf sablammoota walitti buusuu barbaadan ajandaa biraa qaban akka itti makamanidha. Achirratti maal hubattan? Mormii kamiin iyyuu biyya kamiinuu gaggeeffamu keessatti namni gaafa mormii gaggeessu mormii kana keessa dhokachuudhaan seenuudhaan mormii kana intentionii isaa jijjiiruu yookaan mormii kana delegitimize gochuudhaaf gareen adda biraa yookaan namni dhuunfaa adda biraa hattuu ta'uu danda'a yookaan Oromoo jibbuu ta'uu danda'a yookaan kaayyoo adda biraa kan qabaatan ta'uu danda'a mormii kana keessa seenuudhaan intention isaa jijjiiruu yookaan direction isaa jijjiiruu kan barbaadan jiraachuu danda'u jiraachuu ni malus. So wanti kan Adaamaa qofa hin taane akka waliigalaatti gaaffiin Oromoon qabu akka waliigalaatti beekamaadha. Kaleessa kan ta'e immoo Jawaar Mohaammed waliin wal qabatee yaaliin gaggeeffame sun yakka waan ta'eef uummanni yakki kun qoratamee seeratti akka dhiyaatuuf mormii gaggeessuun waanuma jiru waan sirrii waan ta'uu qabu. Haa ta'uutii garuu Oromiyaa akka waliigalaatti mormiin kun gaggeeffamu tokkoffaa tasgabbiidhaan nagayaadhaan sabaaf sablammii mirga isaanii haala kabajeen sabaaf sablammii mormii kana keessa seenanii mormii kanallee daayivert gochuu barbaadan gorsanii ofitti qabanii gaaffiin yookaan dimaandiin qeerroo kun maal akka ta'e barsiisanii nagayaan bira darbuun barbaachisaadha. Warshaan akka gubate dhageen jira. Ani viidiyoo adda addaa onlaayinii kan argee jira. Akkasumas immoo fagootti kan inni hubadhe tokko lammiileen adda addaa kan ijoollee yookaan qeerroo karaa irratti akka ba'an kan hin barbaanne dhagaa yeroo isaan darbatan argeen jira. Kun ta'uu hin qabu. Garuu gama kanaan wanti tuquu barbaadu poolisiin Oromiyaa haala nagaa haala ta'een haala kabaja mirga namummaa hordofeen ijoollee kana karaa nagaan akka isaan karaarraa waliin dubbachaa turan argineerra. Gara dhumaarratti raayyaa ittisa biyyaa nama 30 kan ta'u makiinaa ooraalii tokkoon magaalaa Adaamaa seenuudhaan haala karaa nagaa ta'een ijoollee kana yeroo isaan karaarraa dhiibaa turan argineerra. So bara durii meeshaa dhukaasuudhaan ijoollee baay'eetu du'aa ajjeefama. Adaamaatti garuu kaleessa more or less security agentoonni restraintii guddaa akka isaan godhan observii godheera. Gara fuulduraatti deemuudhaan gaaffii namni qabu kamiyyuu gaaffiin gaafa gaafatamu mormiin gaafa gaggeeffamu rizaaltii barbaachisaa ta'e produusii gochuu danda'utu irra jira. Mormiin kamiyyuu westidii ta'uu hin qabu. Mormiin kamiyyuu carraa argame, opportunity argame, akkasumas immoo mirgoota hamma irraatti argame, mirga mormuu danda'u kanaan dura kan hin qabne, har'a kan qabnu kana haala sustainable ta'een itti fufsiisuu danda'utu irra jira. So kanaaf peaceful Dr. Enoch kana wajjin wal qabatte mormiin kun mee akka nuti himaa jirtanitti Adaamaatti argamtanii mormii kana wajjin wal qabatee haala hin beekamneen hiriiruma nagaa kana wajjin kan wal qabate fakkaatee dhakaa darbachuun waan adda addaa qaamonni biraa keessa seenuun kan walitti kaaniif kaan amantaaf amantaa yookiin immoo sabaaf saba walitti buusuuf aggaamii gochaa ture akkasumas immoo qeerroon to'annoo jala oolchuudha kan himame. Mee kana wajjin wal qabatee hiriirri kun akka kanaan yoo waan itti fufute akkamitti itti fufuu qaba jettu? Gabaabumatti hiriirri kan itti fufuu qabeenya kan Oromoos kan Oromoo hin taanes mirga nama Oromoos Oromoo kan hin taanes akkasumas immoo amantii adda addaa namoota hordofan hundumaa haala ofitti haammateen jaalalaaf tokkummaadhaan ta'uutu irra jira. Aggaamiin Jawaaritti geeffame
interestii Oromoo qofa miti kan ta'uu qabu. Jawaar sabboonaa Oromoo nama Itoophiyaati. So lammii adda biraan illee kana Oromoo waliin hiriiruu danda'u ture jira. Hiriirri kun karaa nagayaaf tasgabbiidhaan gaggeeffamuu danda'u ture jira. Waan har'a arganne, waan har'a ofirraa qabnu caalaatti argamsiisee tasgabbeessee dogoggora jiru sirreessee gara fuulduraatti uummanni Oromoo mirga isaa haala heera keessa taa'ee jiruun dimaandiin isaa deebi'ee fi uummanni democratic building nation building itti kan eegale itti fufsiisuu danda'u turre jira. Malee hiriirri protest value qofa irratti dhumuu hin qabu. Productive ta'uu danda'u turre jira. Result barbaachisaa ta'e argamsiisuu danda'u irra jira. Isa kana Oromoon hundumtuu qalbiidhaan hubachuun barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif yoo naan jette lubbuu hiriira kana keessa gaaga'ama adda addaatu uumama. Gaaga'amni uumamu kun less expensive ta'uu turre jira. Less costly ta'uu danda'u turre jira. Waan manaa baaneef, waan haqa qabnuuf, waan dhugaa qabnuuf. Haqqi kun dhugaan kun deebi'uunsaa uummata Oromoo qofa miti kan fayyadu. Biyya Itoophiyaa fayyada. Gaaffiin uummata Oromoo deebi'uun, nagaan uummata Oromoo eegamuun, magaalaan Oromiyaa hundumaa eegamuun faayidaa Itoophiyaadhaaf waan ta'eef faayidaa Oromoo qofaadhaaf miti. Sababa kanaatiif protest code of conducting illee kanaan dura bara 2014 amma 2018 kan ittiin deemamaa turame ammas hojiirra ooluu danda'utu irra jira jechuudha. So kana waan ta'eef namoonni adda addaa luuxanii kan as keessa seenanii hiriira kana gara hin barbaachisnetti kanneen geessan irratti dammaquudhaan gorsuudhaan humnaan osoo hin taane gorsuudhaan ofitti makanii gaaffii Oromoo barsiisuun barbaachisanatti fakkaata. Hayyee galatoomii Dr. Henok mee gara obbo Muhammaditti darbagaa. Obbo Muhammad gara Ameerikaa kaabaa Denver Colorado irraatti kan isin dhiyeeffattanii gidduu kana hawaasni keessanii walitti qabamuudhaan ibsa ejjennoo dhiyeeffate wayitu jira. Ibsi ejjennoo sun maal ture akkasumas immoo aggaamii yookiin doorsisa Jawaar irratti qaama mootummaatiin taasifamaa ture akkamiin hordofaa ture hawaasni keessan? Galatooma hiree kana naa kennuudhaaf duraan dursee obboleessa keenya Jawaar lubbuu isaa galaafatamuu irraa hafuurraan baga lubbuun jiraattee baga uummanni Oromoo illee gammadee jedha. Osoo aggaammiin sun lubbuu isaa galaafatee jiraatee yoo tana balaa guddatuu dhoowwuu danda'a jechuudha. Aggaammiin isarratti aggaamame kuni nuti akka Oromoo as Colorado jirrutti aggaammiin nama tokko irratti aggaamamee jenneen fudhannu. Aggaammiin kuni aggaammii uummata Oromoo hunda irratti saree immoo uummata cunqurfamoo biyya san keessa jiran kan mirga ofiitiif falmatan hunda irratti dhiituudhaaf waan ta'e jennee fudhanna. Kan ammoo guutuma guututti ni balaaleffannaa. Ibsee nuti baafne illee aggaamiin ajjechaa kun guutuma guututti ni balaaleffannaa. Kun immoo ka ta'ee ajaja olaanaa mootummaatiin qindaa'ee ta'e jennee shakkina. Kun immoo shakkii hin qabnu. Kun qoratamee namoonni waan kana ajajan uummanni biyya sanii hunda beekuu qaban akkuma obbo Shimallis adda dubbatanitti wanti kun qoratamee uummataa ifa ta'a. Warroota kan waan kana ajaje immoo heeraaf dhiyeessinaa jedhaniiranii kan immoo ni caqafna jechuudha. Gama biraatiin immoo nuti ibsa ejjennoo kana keessatti ka gaafanne mirgoonni Oromoo hanga ammaa hin deebine, mirgoonni Oromoo saboota biraallee hin deebine. Qabsoo kanatti bara 14 haga 18 haga jijjiiramni dhufutti haga wayyaaneen buututti qeerroo 5,000 oltu dhumatee 25 oltu madaa'ee gaafiin inni suni wayyaanee jijjiire malee wantin inni produce godhe tokkollee hin jiru. Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu
daangaa Oromoo sararu ilmaan Oromoo of ta'ee saboota biraa ka jiran ka hojii dhabe hojiitti deebisu kanneen gaafii gurguddaa uummanni Oromoo qabatee ka'eef saboonni biraa qabatanii deeman hagammaa gaafii hin arganne jechuudha. Gaafiin kunis akka deebi'an ibsa kana keessattiin sararee jala qaxxaamureera jechuudha. Gabiraatiin uummanni keenna uummanni haalan jiru yoomiyyuu caalaa akka gurmaa'ee ka'u akka hubatu akka ijaaramu jechuudha. Kanallee waamicha gooneerra uummata Oromoo biyya alaa jirtaniif jechuudha. Gabiraatiin uummata Oromoo ka biyya keessa jiranillee qabsoo godhanillee karaa nagaatiin karaa tasgabbii ta'een karaa naamusa qabuun qabsoo fi akka itti fufu sabaaf sablammoonni biyya san keessa jiranis akka tumsa Oromoof ta'an qabsoon Oromoon godhu qabsoo saba hundaaf waan ta'eef jecha mirga dimokiraasii biyya san keessa fiduuf deemnuuf utubaa waan ta'eef badhina waan qabnuuf ji'oogiraafii lafa kennaallee badhaa seentiraal waan ta'eef kanaaf akka nutti makamanii akka cinoon utumsan waamichallee gooneerraaf jechuudha. Sabaaf sablammoota biyya Oromiyaa keessa jiraniif akkasuma akka Oromiyaa alallee jiran waamicha goonee jirra. Nuti ijoon gurguddaan nuti kaafne kana fakkaata. Hayyee ulfaadha obbo Mahammad. Egaa galatooma gara Dr. Henokitti hin darba. Dr. Henok na dhagaartu. Mee obbo Henok ibsa poolisiin koomishiinarii federaalaa baasee jawaarratti raawwate kan haalu yoo ta'u ibsa mootummaan naannoo Oromiyaatti aanaa obbo Shimallis dabarsaniin immoo dogoggora guddaa ta'uu amanuudhaan dhiifama gaafataniiru. Mootummaa federaalaa fi mootummaan naannoo wal faallessuun kun akkamiin ilaaltume? Yaanni isaanii wal faallessuun kun qaamuma biyya bulchu tokko ta'ee wal faallessuu kan akkamitti ilaaltu? Kuni ji'oota muraasaan asitti yookaan waan eegalatu taane kanaan dura kan jiru. Naannoo Oromiyaatti bulchiinsi naannoo Oromiyaatti jiruu fi naannoo federaalaa gidduu gaaffii guddaan akka jiru kun beekamaadha. Waan gaaffii qabu miti kun. Tokkoffaa ibsi poolisii federaalaa baase sun ibsa dhugaarratti hundaa'e miti. Sabab keessaa qaba. So wanti Pireezidaanti Shimallis jedhee dhiifama gaafachuun kun kan agarsiisu federaalaaf naannoo Oromiyaa gidduu discrepancy akka jiru beekuun ni danda'ama. Kana waan ta'eef warri poolisii federaalaa akkuma kanaan dura baratame gochi tokko gaafa qaqqabu haaluu yookaan immoo sobuu yookaan immoo accurate haala ta'een deebisuu dhiisuun aadaadhuma kanaan dura baratamaa dhufedha. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa mootummaa naannoo Oromiyaa at least feelingii uummata Oromoo fi Oromummaa kan qabu mootummaa akka ta'e an ittiin amana. Sababa kanaafis kan Pireezidaanti Shimallis gadi ba'ee akka dhiifama gaafachuu kan inni dubbateef. So kun jajjabeeffamuu qaba. Kanarratti kaapitaalaayizii gochuu qabna. Nageenyi Jawaar kan kanaan dura caalaatti eegamuu danda'u ture jira. Maaliif Jawaar jechuun nama tokko miti. Akkuma amma arginu jechuudha. Jawaar jechuun Oromoo hundumatu dudduuba hiriiree jira. Kun immoo dantaa nama dhuunfaa yookaan seeftii nama dhuunfaa qofa miti. Seeftii Oromiyaa qofa miti. Seeftii Itoophiyaati jennee ilaaluu dandeenya. Kanaaf Jawaariin protect gochuun Jawaar qofa protect gochuu hin taane yookaan immoo Oromiyaa qofa protect gochuu hin taane Itoophiyaa protect gochuudha. Isa kana bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa haala barbaachisaa ta'een waan beeku waan hubatu natti fakkaata. Mootummaa federaalaa waliin keessumatti immoo poolisii federaalaa kun ibsa inni baase kun haala addaatti yookaan qofaatti kan ilaalamu tun taane akkuma waliigalaatti jijjiirama jennee haasofnu kana keessatti jijjiiramni dhufe kun sadarkaa federaalaatti sadarkaa aangawoota federaalaatti haga ijoollee yookaan qeerroo jijjiirama kana fidde
hagam interest isaanii calaqqisiisa hagam Oromoo urgaa kan jedhu gaafachuun barbaachisaadha. Opportunistiin tokko jijjiiramni kun gaafa dhufu baandii sadarkaa federaalaatti dimaandii Oromoo daayivert gochuun kun dhaabachuu danda'a. Sodaa tokko malee shakkii tokko malee Oromoon jijjiirama dhufu kana keessatti adda dureedhaan kan hirmaate waan ta'eef rakkoon yamma sadarkaa federaalaatti arginu kan namoonni jijjiirama kanaaf aarsaa adeemsa guutuutti hammatamuu dhabuudha. Kun ta'uu danda'u ture jira. Gara duraattis tasgabbiin bu'ee itti fufuudhaaf jaallannus social force political force naannoo Oromiyaa keessa jiru waliin reekan gochuu danda'u ture jira. Waliin gochuu danda'u ture jira. Tokko mo'ee jiraachuu danda'a. Keessumatti immoo obbolaan Oromoo lama walitti muufatanii kan mo'amu Oromoon tokko mo'atamuus mo'uus hin danda'amu. Oromoon yookaan waliin mo'atama yookaan waliin mo'a. Kana waan ta'eef yeroo ammaatti haala jiru kana irratti hundaa'uudhaan tokkummaan Oromoo isa odeessinu qofataan dhugaadhaan kan argamu. Tokkummaan kun immoo jibbiinsa adda biraa irratti dhaabbatee yookaan xiyyeeffatee hin taane gaaffiif dantaaf dimaandii Oromoo kan heera keessa jiru kana fuulduratti ceesisuu lammii sabaaf sablammii adda biraa waliin confidenceedhaan trustiidhaan waliin jiraachuudhaaf immoo kan dandeessisu security guarantee yookaan immoo political guarantee lammiilee adda biraadhaaf kennuu haala danda'uun gaggeeffamuu danda'u ture jira. Kun yoo ta'e hundi keenya waliin successful ta'uu dandeenya. Hayyee galatooma Dr. Henok mariin keenya ammas egaa kan itti fufu ta'a. Obbo Muhammad Pirezidaantii Waldaa Hawaasa Oromoo Denver Colorado ammas gara keessanitti deebina. Mee egaa ibsa jennoo waldaan hawaasa keessanii baasee nu himtanii jirtu. Waldaa hawaasa keessanii qofa miti as Seattle's akkasumas hawaasa Oromoo Minnesota kaleessa ergaa isaanii akkasumas ibsa jennoo isaanii dabarfachaa turanii. Mee gara biyyaatti sin deebisa. Egaa akkuma beekamu quba qabdu yennee yaannaa kan poolisiin federaalaa gocha raawwatame sana ni haalanii obbo Shimallis Abdiisaa itti aanan pirezidaantiin immoo gochi raawwatame sun dhugaa akka ta'ee fi akkasumas immoo dogoggora akka ta'e akkasumas uummata Oromoo dhiifama gaafatan. Kana biraa immoo poolisiin komishiniin poolisii Oromiyaallee bifuma kanaan namoota ija Oromoo ta'an kanneen akka Jawaar Mahammadii fi kanneen akka Jawaar Mahammad eegumsi cimaan kana booda akka taasifamuuf illee ibsanii jiru. Mee isin akkuma waliigalaatti erga ibsa garaagaraa kana dhageessanii maaltu itti dhaga'ame akkasumas ergaan isin uummata Oromoofis haa ta'u qaama nageenya mootummaafis haa ta'u ergaan isin dabarsitan akka pirezidaantii waldaa keessanittis haa ta'u akka nama dhuunfaatti ergaa isin qabdan maalidha? Bareedaadha, gaaffii bareedaadha. Kun haala warri federaalaa jedhuu fi warri bulchiinsi Oromiyaa keessa jiruuf ka federaalaa faallaadha. Warri Oromiyaa bulchu gochi kun dogongora fudhannee jirra dhiifama gaafannaa almaan Oromoo jedhaniirani. Warri federaalaa immoo kun warri federaalaa jaju ka dhiigummaan Oromoon taane yoo ta'anillee ka dantaa Oromoo akka hin eessifne ifarraa ifatti ka calaqqisu jechuudha. Kana kun rikoordi ka ta'e halkan guutuu caqasaa bullee jechuudha. Halkan kaleessaa rafneen bullee taa'aa bullee ganama gara dalagaa deemne jechuudha. Kuni ka calaqqisu kunumaa yoo warra Jawaariin eegan deemaa jedhanii ajajatti kennan ka silkiin ka dhagaa bulle jechuudha. Kuni waan rikoordi ta'e ka waakkachuu waan hin dandeenye tokko irratti nuti kanan goone fakkeessuu hin dandeenye jechuudha. Kunneen warroonni ajajaan kunneen hatattamaan akka hojiirra ari'amatan warreen sabaaf quuqaman
Oromollee ta'uu yoo Oromolleen taane ka dhugaa dhaabbatan bakkoota ajajoota kanneen bakkee federaalaa keessa seenuu qaban ammallee representation hin jiru argaa jirra jechuudha. Oromoon federaala keessa hin jiru. Oromoon dhagaa araaraa Arakiloo keessa hin jiru. Yoo muummicha ministeeraa ta'e malee namni tokko hin jiru kaachi keessa dalagu dhibbarraa dhibbatti kuni waan ifa ta'e jechuudha. Akkasumatti bakkee adda addaatitti bulchiinsa keessatti federaala keessatti Oromoon parsantii 10 hin ta'u kun daataa beekamu jechuudha. Kun hundin jijjiiramuu qaba. Haalli kuni waan jijjiirama tokko haalli amma dhalate kuni jijjiirama fidee bu'aa argamsiisuu qaba jechuudha. Nuti federaala keessa oduu jiraannee oduu qabaannee rakkinni kun hin dhalatu ture jechuudha. Ajajoonni kunniin ka gubbaa haga jalaa ilmaan Oromoo oduu ta'anii rakkinni kun hin uumamu jechuudha. Kanarratti immoo ka dabaluu barbaadu warroota ijoollee Oromoo dhugaaf dhaabbata waardiyoota Jawaarii hedduu galateeffachuu barbaada. Dhugaaf dhaabbatanii osoo isa dhiisanii deemanii lubbuun isaa yoo sana darbiteessu ta'e jechuudha. Carraa kana fayyadamee jarri dhugaa goota Oromooti. Oromoon goota hedduu dhalteerti dhaluuf deemti jechuudha. Ammas hedduu galateeffachuu barbaada jechuudha. Dhugaa isin ilmaan dhugaa Oromoof dhaabattanii kanaan itti fufaa jedha. Gama biraatiin ilmaan Oromoo ka poolisa keessallee jirtan, ka humna waraanaa adda addaa keessallee jirtan akkuma yeroo 2013 irraa eegalee qabsoo keessatti uummata Oromoo yoo hiriiroo cinaa dhaabbattan poolisiinis warri federaalaatis akka cinaa dhaabbattanii qabsoo karaa nagayaatiin qeerroon godhuuf deemtu ka jijjiirama wayyaanee kuffise kan ammoo kun feestuu jedhee fudhachuu danda'an akka kiyyatti. This phase 2 feeziin tokko wayyaanee kuffifne feeziin lammaffaa immoo jijjiirama fiduu barbaachisa. Jijjiiramni hin dhufne Oromoo funti bu'e tokkollee hin jiru asii jala sararree walitti himuu qabna jechuudha. Mirgoonni ummanni Oromoof ummanni biraa gaafatan hin dhufne mirgoonni kun dhufuu qaba karaa nagaatiin karaa tasgabbii ta'een karaa naamus asiin dura horateen qabsoo keessan itti fufaa jedha. Ummanni biraas akka qabsoo Oromoon karaa nagaatiin godhu kana cinaa dhaabadha. Nuti Oromoon saba amanna saba hunda lammiilee Itoophiyaa wajjin Oromoo keessa qubatanii waggoota dheeraaf haga NPR kun uumamirraa jalqabee waggoota 150 nagahummaan jiraataaranii waliin bu'een beeku jechuudha. Ammallee haaluma kanaan ammannee karaa naamusaatiin deemuu qabna. Dargaggeessi keenya qeerroof qarreen karaa naamusaatiin qabsoo itti fufu. Waldaa amantii walitti bu'uu dhabu. Sabummaa walitti bu'uu dhabu. Keessattuu saboota bicuu isin keessa jirtu akka ija keessanitti akka eeddani akka qabeenyi jaraa akka hin tuqamne akka arrabni hamaa hin taane akka hin arrabfamneef akkuma isin dura gochaa turtanii qabsoo keessan akka itti fuftan jedhee dhaamsa dabarfachuu barbaada. Akkuma isin durallee jedhee ummanni Oromoo akka biyya alaa jirullee qabsoon kenna itti fufaa. Oromoon hin bilisoomne bilisummaan kenna mirga guutuu dimokiraasii Itoophiyaa keessatti haga argamutti haga nuti Oromoo waan barbaadu saboonni bira argatu itti fufaa. Kanaafuu quba wal qabaannee ijaaramnee bakkee jirrutti jechuudha. Waldaa adda addaatiin karaa adda addaatiin bakkee jirtanitti nama lama haga sadii isteet adda addaallee kan jirtan ijaaramtanii wal faana akka deemnu gargaarsa barbaachisaa ta'e akka karaa advokeesii haa ta'u akka karaa gargaarsa adda addaa haa ta'u miidiyaan kunillee cimeet OMN illee jabaatee hojjechuu qaba ala kanatti deebi'ee jechuudha akka asiin dura dalagaa ture jechuudha. Kunillee uummanni Oromoo akkuma duraan fandi godhe haala jiru ammallee miidiyaa kana deebisee fandi godhe functional ta'uu qaba jechuudha.
wanti achi deemaa jiru is not guarantee. Wanti Itoophiyaa keessa deemu is not guarantee. Warreen qabsoo kana laamshessuu deemu halkanii guyyaa qabsoo Oromoo dhaamsuuf dibbee tumaaranii miidiyaa dhagaa jirra. Nuti miidiyaan qabnu miidiyaa tokko kana jechuudha. Miidiyaa gurraa biyya akka ta'e kana tumsine biyya alaa kanatti illee akka duriitti deebi'ee namoonni ogeeyyii qaban deemanii qacaramanii halkanii guyyaa dalagu ka biyya keessa illee anytime cufsiisuu ni danda'an is not guarantee. Kun immoo haalli deemaa jiru haala miidiyaa Habashaarraa dhageennutti haga yoomii obsinaa haga yoomii mootummaan kun obsaa waan kana dubat deebifnee waan kana dhaamsuuf qabsoo uummanni Oromoo godhu kana dhaamsuufi mootummaa jiddu galeessaa halkanii guyyaa gaafataa jiru. Kan ammoo nuti irratti qophaa'uu qabna. Qabsoon keenya ammallee dheeraadha jedheetiin adda qabsoon itti fufaa nurraa eeggamu gochuu qabna. Aye, galatooma Muhammad. Egaa kana wajjin wal qabatee abdii guyyaa har'aa magaalaa Siyaatil keessattis marii bal'aan taasifamee ture. Mariin isteeta garaagaraa biyya Ameerikaa kana keessatti deemaa jiru waluma fakkaata baay'een isaa yaadni isaa tokkumadha. Ibsa ejjennoo Koloraadoo irratti bahee fi kan Siyaatil irree baay'een isaallee kan wal fakkaatu yaadni isaa gamuma tokko isteeta garaagaraatti illee boorillee iftaanillee akkuma kanatti kan itti fufuuf deemaa jiran illee jira gamuma kanaan kana beeksisne. Akkuma beekamu uummanni keenyas sirriitti quba qaba. Keessattuu diyaaspooraan yeroo Oromoo protestii haa ta'u sana duras hiriira gurguddaa adda gaggeessuudhaan mootummoota biyya alaa Ameerikaa dabalatee dhiibbaa gurguddaa gaggeessaa turan. Yeroo dhiyootti immoo muummicha ministeeraa deeggaruudhaan hiriira nagaa ba'aa turan. Nuyyuu deemnee akka Minnesota, San Diego iddoo adda addaa deemnee gabaasaa turre. Uummanni keenya diyaaspooraan yeroo gargaarutti ni gargaara, yeroo mormuu qabutti ni morma jechuudha. Amma immoo wanta amma deemaa kan jiru kanarratti jijjiiramni kun akka hin gufanneef uummanni keenya fuuldura dhaabachaa jira. Hayyoonni keenya akkasumas immoo aktivistoota keenya akka Jawaar kanneen hamma ammaatti hin tuqamiinis akkamitti immoo akka tikfachuu qabus immoo akeeka kaa'ee ture. Dhugaa of eeggannoo akka qabu mootummaan illee ergaa dabarsaa jiru. Dr. Enook gara keessanitti deebina. Gaafii tokko isin gaafachuu barbaanne. Akkuma beekamu mormiin aggaamii Jawaarratti gaggeeffame wal qabachuudhaan mormiin Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jira. Sila Adaamaa jenne malee Adaamaa qofa miti Oromiyaa guutuu keessatti mormiin gaggeeffamaa jira. Sababiin mormii kanaan guddaan Jawaarin irratti aggaamiin haa ta'uyyuu malee sana duuba uummanni keenya obsa fixachuu waan ta'etu jira. Yeroo dheeraadhaaf gaafin uummata Oromoo tokkoyyuu deebii kana argate hin jiru. Uummanni keenya yeroo qabsoo waggoottan dheeraa hamma kana waggaa 50 olitti gaafii hedduu gaafachaa ture. Gaafii kana keessaa gaafiin tokko hin gaafanne. Yeroo Oromoo protestiin kun immoo gara xumuraatti dhufuu adaraatti kennuudhaan tiim lama waan jedhamu kanatti adaraa kennanii adaraan kun haga ammaatti uummata Oromootiif gaafiin tokko hin deebine. Uummanni haga kanallee dirreetti kan baase qeerroo gaafin Oromoo tokkollee hin deebine obsa fixachuullee kan agarsiisudha. Mootummaan illee kanarraa baratee atattamaan tarkaanfii fudhachuu qaba, gara hojiitti seenuu qaba kan jedhan namoonni tokko yeroo dubbatu dhageenya. Meesin kanarratti dhugumaan hiriirri kun mormii kun balaaleffannaa yookaan deeggarsa Jawaar qofa kan laallatudha. Akkamiin xiinxaltu isin kana? Obsa fixachuu kan jettee fi egaan gaaffiin uummanni Oromoo qabu gaaffiin mirgaa, gaaffiin dimokiraasii, gaaffiin ofiin of bulchuu, gaaffiin qabeenya isaa ofiisaatiin gaggeeffachuu obsa hedduu kan nama fixachiisu akkasumas immoo aarsaa hedduu itti kaffalamee kan as ga'ame ganaa aarsaa hedduu gara fuulduraatti kaffalchiisuu danda'a. Maaliif kun rakkoo akka waliigalaatti biyyi sun qabdu rakkoo hawaasummaa hariiroo sabaaf sablammii gidduu jiru kanneen waggaa hedduudhaan dura aangoo qabatan ammaas deebi'anii aangootti deebi'uudhaaf financially capable kan ta'an diinagdee biyya sanaa dur harkatti qabatanii kan turan Oromoon amma harka duwwaa waraqaaf iskiriptoo qofa qabateeti kan gaaffii gaafatu. So balance miti powering yookaan immoo equilibrium jiru balance
sidii miti. So haala gabaabaadhaan yookaan yeroo gabaabaa waggaa gabaabaa gidduutti yookaan ji'oota muraasa gidduutti gaaffiin Oromoo hundumtuu deebi'uunis baay'ee rakkisaadha. Garuu gaaffii Oromoo kan risoorsii kamiyyuu kan hin barbaachisne kan deebi'uun irra jiru yookaan kan deebi'uu qabu fakkeenyaaf afaan Oromoo sadarkaa federaalaatti gaaffii afaan hojii gochuun risoorsii badaa kan hin barbaachisne plus uummanni kun baay'inaan biyya kan keessa kan jiraatu uummata Oromoo waan ta'eef kun natural policy irratti hundaa'e illee waan deebi'uun irra ture. Kana hagarraatti deebisuu dhiisuun frustration jiru babal'isuu danda'eera. Hiriirri jiru kun waa'ee aggaammii kaleessa Jawwaa irratti qaqqabe qofa kan ilaalatu hin taane yeroodhaa yerootti frustration yookaan dimaandii fi mirgi Oromoo walirra tuullachuudhaan as ga'eera. Wantoonni deebi'uu qaban deebi'uus kan danda'an haala salphaa ta'een deebi'uu dhiisuun illee frustrationii kana babal'isuu danda'eera. Warri aangoorra jiran keessumatti sadarkaa naannoo Oromiyaatti dimaandota kana renew gochuun barbaachisaa natti fakkaata yeroo ammaatti. Yeroo nuyi keessa jiraannu yeroo addaati. Yeroo itti informationiin bakka tokko bakka biraatti sekondii tokko keessatti wal qaqqabu yeroo itti haalanii yookaan sobanii uummata bira darbuun hin danda'amne keessa jirra. Barri jijjiirameera, haalli jijjiirameera. Oromoon sodaa tokko malee bilisaan of ibsuu eegalee jira. So kun positive forceidha. Siyaasa biyya sanaa ceesisuu keessatti kan Oromoo qofatu hin taane akka waliigalaatti sablammiin biyya sana keessa jiru nagaaf tasgabbiidhaan gaaffiinni qabu deebi'ee fi biyyi sun gara barbaadutti ce'uudhaaf uummanni Oromoo dimaandiinsaa gaaffiinsaa attended ta'uutu irra jira. Sababa kanaaf mormiin amma mul'atu kun less expensive yoo ta'e, less costly yoo ta'e, nagaaf tasgabbiidhaan gaggeeffamuun akkuma irra jiru, Jawwaarillee kan inni maxxanse tarsiimoon mormiin nuti gaggeessuun kana fakkaata jedhee kan inni lafa kaa'e karaa naga qabeessa kan jedhee lafa kaa'e sun ilaalamuu danda'utu irra jira jechuudha. Mormiin yoom dhaabbataa yoom itti fufaa kan jedhu qeerroon ofiisaatiin kan kana qindeessu hordofanii kan wal beeksan ta'uu danda'a. Gama sanaan odeeffannoo ani kan qabu hin jiru. Haa ta'uti garuu mormiin less expensive, more productive, tasgabbiidhaan kan guute, nagaadhaan kan guute, qabeenya kan eege, amantiif lagaaf akkasumas immoo sabaaf sablammii adda addaa kan nagaa isaanii kan kabachiise, safety isaanii gaaraantii kan godhe, haala civilized ta'een, haala dimokiraatik ta'een gaaffiin Oromoo yoo gaafatame more productive ta'uu danda'a. Sababa kanaatiif I think gama kanaan approach gochuun barbaachisaa natti fakkaata. Hayyee galatooma. Mee gara keessanitti dhufna asitti fuftamu gaaffii tokko gaafadhu. Gaaffii sagantaa keenyas gara goolabuutti deemaa jirra. Gaaffii dhumaa dhiyeessuunii fi nunis saambiraas baay'ee halkanaa irra Denver Coloraadotti hamma gara halkaniirra jira. Obbo Heenok Gabbisaa kana keessaa galanii yeroo ammaatti biyya guyyaa ta'e keessa jiru sa'aatii kanatti isaaniif guyyaatti deemaa jira kun. Mee Dr. Heenok irraa jalqabeen gara Obbo Mahammaditti deema. Dr. Heenok akkuma kanaan dura jechuuf yaalletti gaaffii keenya silaa keessatti qaamni mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa jechoota wal faalleessu dubbatanii turanii aggaammii Jawaar irratti taasifame irratti jedha. Wantoonni kun lama wal dubbisuu dadhabuun immoo uummata keessatti tasgabbii fiduu dadhabee namoonni hawaasni hundi biyyattii keessa jiran hundumtuu sodaa keessa jiraachuu agarsiisa. Mee nageenyi waaraa biyyattii keessatti dhufuudhaaf qaamni kun lamaan akkamiin ta'e hojjechuu qaba? Maal immoo achi keessatti godhee tasgabbii kana biyyattii keessatti deebisee fiduu qaba jettanii yaaddu? Asirratti gaaffii asiyaa irratti dabaluudhaaf Dr. Heenok keessattuu ibsaa kan poolisiin komishinii federaalaa baasirratti namoonni hedduu mufatanii jiru. Waan sobaa fi waan hin eegamne illee waan ta'eef namoota hedduu mufachiisee ture. Kun immoo ibsa keessattuu immoo obbo Shimallis Abdiisaa erga ibsa baasan xiqqoo uummata keenya tasgabbeessee ture.
mee gaafuma asirratti dabaluuf akkuma waliigalaatti nagaa fi tasgabbiin akka deebi'ee uumamu gaafiin uummata Oromoo gaafiin qeerroo yeroo ammaa kana hiriira ba'anii bakkeewwan garaagaraatti gaafachaa jiran kun deebii gahaa akka argatuuf haalli tasgabbaan akka uumamuuf bifa federaalaatiinis haa ta'u naannoo Oromiyaatti maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu kanallee irratti dabaluu barbaada. Asumaan gara xumuraatti deemaa jira waan ta'eef. Gaaffii abdiin kaase irraa deebisuudhaaf yeroon kun yeroo itti marii guddaa barbaachisu warra biyya bulchan aktivistoota dhaabbilee yookaan jaarmaa siyaasaa kan jiran gidduutti marii isa sobaa itoo hin taane marii isa fakkeessanii suura ka'anii manatti galan itoo hin taane marii uummata Oromootiif gaaffii waaraa deebisuu danda'u mari'achuu danda'uun dirqama. Uummanni Oromoo hama yoomitti karaarra ba'ee walakkaan du'ee walakkaan hidhama. Yoom dhaabachuu qaba kun? Hooggantoonni Oromoo aangootti dhufanii kun dhaabachuu hin qabu? Dhaabachuu qaba kun. Salphaadha jechuu koo miti. Kun dhaabachuu danda'u turre jira. Kanaaf marii isa dhuga qabeessa yeroo itti gadi taa'anii mari'atanii itti gaafatamummaa waliif hiranii akkamiin biyya kana itti gaafatamummaa naannoo Oromiyaa kan qabu dhaaba yookaan jaarmaa hoogganu qofa miti. Jaarmaa miti kan hoogganarra hin jirre yookaan immoo jaarmaan mormitootaa itti gaafatamummaa qabu uummata tasgabbeessuu keessatti. Aktivistoonni itti gaafatamummaa qabu. Hundumtuu responsibility isaa sheerii walii gochuu walitti deebi'anii immoo action itemiidhaan walitti deebi'uu dirqama. Kun yoo hin taane uummanni Oromoo haga yoomiitti morma haga yoomiitti dhaabbata qabaachuu danda'utu irra jira. Gaaffiin uummata Oromoo deebii argachuu danda'utu irra jira. Gaaffiin uummata Oromoo yoo deebi'e biyyi sun nagaa argatti akkasuma dubbanne. Kun irra waan dibnu miti dhugaatti dubbachuu barbaachisaa. So mariin haqa qabeessaaf dhuga qabeessa kan itti governance responsibility itti walii hiran tokko jiraachuu danda'utu irra jira. Torban sadii dura gaafa gaaddisa jaarmaa Oromoo jedhamee gaafa walii mari'atan abdii guddaa hundi keenya nutti hore. Sana caalaa gaaddisa tokko uumuu caalaa hundumtuu responsibility fudhachuu danda'utu irra jira. Dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa naannoo Oromiyaa kan biyya bulchaa jiru qofa irratti dhiisuunis ga'aa miti. Dhaabbileen jaarmoonni mormitootaa miinii governmentiidha yookaan immoo mootummaa xiqqoodha isaanis akka dhaaba isaaniitti akka jaarmaa isaaniitti. Responsibility guddaatu irraa eegama. So yeroo ammaatti marii malee furmaanni biraan tokko hin jiru. Kana hubachuu danda'uutu irra jira. Kana gaaffii Asiyaan kaasteef federaalaa fi koomishinii poolisii federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa gidduu ibsa ba'e gidduu discrepancy hin jira. Yaa mootummaan federaalaa yookaan immoo poolisiin federaalaa Oromiyaa keessatti waan ta'u hin beeku yookaan beekuus hin danda'u beekuus hin qabu. Biyya kan biyya bulchu naannoo Oromiyaa kan bulchu mootummaa naannoo Oromiyaati. So wanta mootummaan naannoo Oromiyaa jedhetu more bindingidha yookaan immoo amansiisaadha. On the ground kan lafa jiru kan uummata beeku kan uummata wajjin jiru kan uummata mariisisuu danda'u mootummaa naannoo Oromiyaati. Komishinariin poolisii federaalaa interestii federaalaa qofa eega. Interestii uummata Oromootii fi dantaa uummata Oromoo akkas naannoo Oromiyaatti kan eegu ibsa authoritative ta'e yookaan immoo ibsa hundi keenya itti amanuu danda'u kan baasuu danda'u mootummaa naannoo Oromiyaati. So ibsa sanatu validiidha. Wal dubbisuu dhiisuudhaaf rakkoo bulchiinsaati jechuudha. So rakkoo isaanii achumatti furuun dirqama isaaniiti. Rakkoo garbaan akka hin uumamneef. So waan ta'eef dhumarratti qabxiin ka'uun irra jiru yookaan kan irra deebi'ee kaasuu barbaadu gaaffiif dimaandiin Oromoo yeroo hedduu eegalee gaafatamee kan as ga'e kan hin deebine hedduu jira. Wanti wal dhoksun tokko hin jiru. Kun gaaffii hin qabu. Gaaffiin yookaan dimaandiin Oromoo kun immoo deebi'uudhaaf directionii kamiin yookaan karaa kamirra deemuu qabna kan jedhu irratti hubannoon adda addaa jiraachuu danda'a. Istiraataajiin adda addaa jiraachuu danda'a. Tarsiimoon adda addaa jiraachuu danda'a. Tarsiimoon kun hundumtuu galmi isaa garuu bakka tokko yoo ta'e walitti luucca'uu danda'utu irra jira galmi kun yookaan tarsiimoon kun. Gaaffii Oromoo, gaaffii afaanii haa ta'u, gaaffii diinagdee, gaaffii siyaasaa, amma immoo gaaffii safety yookaan gaaffii nagaa namoota dhuunfaa fi nagaa namoota hooggantoota Oromoo kabachiisuu keessatti tokkoof tokko furmaata ta'uu kan danda'u marii qofa. Dimokiraasii biildii goona.
biyya kana ceesina jennee kan dubbannu yoo ta'e mootummaanis akkasitiin kan dubbatu yoo ta'e dimokiraasii ammumaa ka'anii eksperimenti gochuun barbaachisaadha. Yeroo ati silaabdiin kan tuqte gaafa muummichi ministeeraa gaafa ni Nobel Peace Prize gaafa ni argate uummanni Oromiyaa keessaa ba'ee gammachuu dhageessiseef. Gaafa hoggantoonni keenya waan gaarii hojjetan namni ala ba'ee ifaaf dukkanatu hin jedhin bokkaaf roobaaf qotu hin jedhin harka isaa walitti rukutee gammachuu isaa ibsa. Namoota dhuunfaarraa rakkina qabu uummanni Oromoo. Sirna yookaan immoo poolisii bulchiinsaarraa rakkina qabaachuu danda'a. Poolisii ittiin uummata bulchan kana immoo sirreessuudhaaf tokkoof tokko it's discussion, deliberation, critics waliin mari'achuu, wal qeequu ta'anii ofis barsiisuu, uummatas barsiisuu dimokiraasiin maal akka ta'e. Kun yoo ta'e wanti hundumtuu karaa naga qabeessaan karaa tasgabbaa ta'een itti deemama jechuudha. Poolisii mootummaan qabatee jiru qeequun mirga uummata Oromooti. Mirga heeraan lafa kaa'amedha. Tarsiimoo mootummaa yoo qeeqame tarsiimoo uummata hundumaaf ta'utu as ba'a. So kanaaf dimokiraasii eksperimenti gochuun ammumarraa eegala. Mootummaa dimokiraatik ta'e tokko install godhanii dimokiraasiidhaaf beellama qabuutu hin taane beellamni dimokiraasii harkumarraa ka'ee ta'uu danda'u turre jira. Jaarmanni biyya bulchan kan biyya hin bulchine aktivistoonni hayyootni biif naamusaa tasgabbiidhaan waan kana deeper haala ta'een ilaaluu barbaachisaadha. Yeroo ammaatti immoo wanti aan warni gochuu barbaachisu haalli dhufe kun tokkummaa uummanni Oromoo wanti kan dura himuu hin qabu. Tokkummaan kun akkuma kanaan dura jawaabte gaazexaa uummata Oromooti. Sabboonummaa Oromoo kan ittiin kunuunsu tokkummaa Oromooti. Tokkummaa kan addaan baasuudhaaf caccabsuudhaaf gareen hojii hojjetu hedduutu jira. Kana waan ta'eef hoogganni Oromoo kamiyyuu kan jaarmaya biyya bulchu keessa kan biyya bulchine keessa kan jiru. Kan hundumtuu influential kan ta'an hooggantoota Oromooti. Adda dureedhaan Jawaar irraa eegalee. Hooggantoonni kun hundumtuu gadi ta'anii mari'achuun dirqama Oromoo. Kun tokkummaa uummata Oromootiif. Sustainability uummata Oromootiif jecha survivalii uummata Oromootiif mari'achuun dirqama. Furmaata ta'uu hin danda'u marii qofa furmaata fiduu danda'a. Maaliif mariin bu'uura dimokiraasii waan ta'eef jechuudha. So isa kana tuquun barbaachisaadha. At the end of the day hoggana Oromoo hoggana gaarii qofa godhanii hoggana kan immoo hoggana gadhee goonuun Oromoo adda babaasa. Oromoo yeroo ammaatti seenaa gaariis seenaa walumaan hirmaanna. Walumaan oonii goona. So isa kana ta'eef tokkummaan Oromoo yeroo ammaatti renewed ta'uu danda'uutu irra jira. Kana yoo ta'e qofa challenge amma jiru keessa darbina jedhee namana. Galatooma Direktooreen. Gaafii dhumaa dhufna gara keessanitti obbo Muhammad Pirezidaantii Waldaa Hawaasa Oromoo Koloraadooti. Mee egaa isin waldaaleen hawaasa Oromoo diyaaspooraa akkuma sila jennee diyaasporaan yeroo gargaaruu qabutti gargaaraa ture yeroo dheeraadhaaf mormii dhageessaa ture. Ji'oota waggaa tokko asitti garuu uummanni keenya diyaaspooraa keessa yeroo muummicha ministeeraa yeroo gara Ameerikaa dhufan obbo Lammaafaa waliin bahee simachuudhaan keessattuu Minnesota, Los Angeles fi Washington DC'tti bifa baay'ee ho'aa ta'een simachaa turanii. Yeroo rakkinni uumamutti immoo lakkii dhaabbadhaa jechuudhaan jechuutti jiru jechuudha gidduu kan. Meesin akkuma waliigalaatti akka uummata keenya biyya alaa jirutti mootummaadhaaf keessattuu bulchiinsa ODP'f akkasumas immoo uummata Oromoo fi qeerroo walumaa galatti ergaan isin diyaaspooraa bakka buutanii uummata keenyaaf dabarsitan dhumarratti carraa isin kenna. Ulfaadha. Ani tokko ka jala sararuu barbaadu nuti den ji'a sadii yoon geenne nuti magaalaa kanatti imbaasiin Itoophiyaa dhufee sabaafamoota Itoophiyaa akka waggaa 27 waliin agarre koordineet goonee hojjannee isa walgahii bareedaa tokko akka ambaasaadaroonneen
Ambassador Fitsum DC irraa ambassadorni lamaan isin biraas ka LS Dr. Birhaan Masqalif ambassadorni tullas dhufanii karaa nagaatiin uummata dubbisanii guyyaa 3 nu bira turanii deeman. Kuni nuti jijjiirama jiru gargaaruudhaaf. Eventiin nama waggaa 27 wal bira taa'ee naasofne tokko wal bira fide jechuudha eventiin sun. Jijjiirama biyya keessa jiru deeggaruudhaaf halkanii guyyaa magaalaa kana keessa dalannee kana muddifne jechuudha. Ammas taanaan rakkinni ka jiru mootummaa jiddu galeessaa muummicha ministeeraa bira jira. Akkas jennee hubanna nuti hedduun kenna. Wantiin hammaataa jiru araa kiiloorraa akka hammaataa jiru adeemsa deemaa jiru kana federaalizimii deeguu biyyattii sana kana unitary akkaataa asiin dura ta'e jechuudha. Mootummaa Haile Sillaasee ka fakkaatu deebisuuf yaaliin araa kiiloo godhamaa jiru. Kuni dhaabachuu qaba. Obsaan uummanni Oromoo hagaddaa as ga'e jechuudha. Kana jala sararree himuu qabna jechuudha. Uummanni Oromoo obsee jira. Diinota ilmaan Oromoo kan fixan akka Minilikii ka akka Haile Sillaasee muummichi ministeeraa nurratti faarsaa ture jechuudha. Deebisee iyyuu siidaa jaraa araa kiiloo keessa dhaabee jechuudha. Kun hundi dhaabachuu qaba. Muummichi ministeeraa obsuu qaba. Gaafii true federalism dhufuu qaba jechuudha. Karaa inni amna jedhaniitiin paartii sabaaf dhaabatu balleessuuf irratti aggaamamee jira jechuudha. Rakkinni guddaan ka dhufe kana jechuudha. Ammaan tana akka beekamuu qabu. Ka Oromoo akka sabaatitti bakka bu'u ka saboota biraallee akka sabaa sanii mirga saba sanii bakka bu'ee falmatu jiraachuu qaba jechuudha. Maqaa walitti edamuudhaan paartii Oromoof dhaabbatu diiganii warreen asiin dura waggaa 150 Oromoof saboota biraa irratti olaantummaa argatan laalisaa jira jechuudha. Muummichi ministeera ganamaa galgaliin argina jechuudha. Kana ni balaaleffanna gocha isaatiif arraba isaallee akka sirreeffatee jechuudha. Paarlaamaa keessan maal jedhanii gadda? Warra maas miidiyaa irra deebi'aa warra maas miidiyaa allaa dhufee banatee maqaa sabaatiin nagadu jiraa jedhe. Kun xiyyeeffanni Jawaariif miidiyaa Oromoo kana bilisoomse kanaan malee waan biraatiif miti. Bilisummatti nu fide jechuudhaaf malee achiyyuu hin geenye jechuudha. Bilisummaa kenna argachuuf. Kanaaf akeekkachiinni nuti warra mootummaa kana bulchu Dr. Abiy bira jira jechuudha. Isattuu sirraa'uu qaba. Wanti kun yoo achi sirraa'e uummanni Oromoo tuqamu jechuudha. Nafxanyoonni kalee dhiiga keenya xuuxan gurmaanii ammallee nuti gama adda addaatiin gurmaanii hacuuccaa mootummaa kanarra godhaaran jechuudha. Muummichi ministeera Oromoo dhaga'uu dhiisee kan inni dhaga'aa jiru uummata kanneen jechuudha. Uummata gurmaa'ee miidiyaa 50 Oromoo irratti bobba'u ganamaa galgal alaa keessatti. Nuti miidiyaan takkatti hin qabnu itti guddatee kanaa balleessuuf gadi ba'ee gaafii ofii barreessee itti kenneetiin gaafadhaa jedha. Ofii barreessanii kaaniitiin namni gaafate jechuudha. Inni waan jedhu qophaa'ee dhufe jechuudha. We have to tell this. Triikii biyya sanii dalagamaa ture waa wallaallee miti. Ni beennas kun immoo sirraa'uu qaba. Silaa Dr. Abiy Jawaar du'ee galee booyuuf soba isaa. It's what happened. Silaa dhaqeetiin akka namoota asiin dura fixan yoo itti dhaqani soba bo'an jechuudha. Inni Raashaa dhaqee deebi'eetiin soba booyuuf ajaja kennamee deemee jechuudha. Kuni wallaaluun qabnu
tokkoon dhugaa jirtu wal himuu qabna. Uummanni Oromoo qabsoo isaatiitti karaa nagaatitti deebi'ee falmachuu qaba. Mootummaan Abiyyi yoo kasirraa taate ofiif jedhi mi'aayee jedhan. Yoo ofiif ka jedhu. Garuu ofiif bada malee Oromoon balleessu. Oromoon haga qabaa. Kanaafuu mootummaan sirraa'uu qaba. Ilmaan Oromoo ka dhugaaf sabboonaa ta'an kakka lama karaa dhabamsiise, Xayyibaa karaa dhabamsiise. Yuneemedha. Warra gadi ba'anii dhugaa uummata Oromootiif faan hunda jechuudha. Akka uummata Oromootiif hin dhufne. Kuni gochaa mootummaan kuni urgaa bakkee san ga'e Dr. Abiyyi gochaa godhee jechuudha. Itti aani dheenna kana Injiinar Taakkalaa achi kaasanii hacuuccaa nuti gooneen achi deebisan jechuudha. Sarara tokkoon. Osoo inni dorfamamuu dhabaatee Finfinnee dubbachuu irra malee jechuudha. Hin dubbanne. Maaliif is under duress sodaa jala jira jechuudha. Lammaan gadi bahee hin dubbanne. Ittisa biyyaati. Maaltu kana godhe jarrillee afaan qawweetiin sodaa jala jiran jechuudha. Sabboonota achirraa mootummaan kun sabboonota Oromiyaa irraa achi fidanii gara biraa fidaaran jechuudha. Kundi dhaabachuu qaba. Ilmaan Oromoon hagammaa obsee as ga'e jechuudha. Faayinaal bataniin jarri barbaadan Jawaariif OMN balleessuu ture jechuudha. Kun immoo hin taane qabsoon kenna itti fufaa. Kun hundinuu akeekkachiisa mootummaatiif uummanni kennallee jechuun dhugaa jirtu dubbachuudhaaf dhiifama naa godhaa. Itti fufuu qaba karaa naamusaatiin uummanni kenna injifannoon ka uummata Oromootiif uummata cinqunfamaa Itoophiyaatiif haa ta'u qabsoon kenna itti fufaa jabaadhaa jedha. Ulfaadha obbo Muhammad Waariin Denver Colorado. Egaan Dr. Henok yoo wanti dabaltu yoo afee carraasii kennaa yookaan immoo asumaan guduunfinaa marii keenya kan guyyaa har'a. Nagaama Dr. Henok. Nagaa yaada dhumaa yoo nagaafattee fi abdii akkuman sila tuqee yeroon nama keessa jiru yeroo ordinary miti. Oromoon hunduu kana beekuu qaba. Yeroo itti gara fuulduraatti ifni xinnoon mul'atu kun bal'ate Oromoof itti ba'uu danda'u ta'uu danda'utu qaba. Kana raawwachuu danda'utu irra jira. Kanaaf immoo tasgabbiidhaan naamusaan itti deemuun barbaachisaadha. Less expensive and less costly haala ta'een itti deemuun barbaachisaadha. Sirnaaf Oromoof Oromummaa irratti hundaa'uudhaan gaaffiin jiru teebilii dhiyaachuu danda'utu irra jira. Productive ta'uu danda'utu irra jira. Iyyinee karaarra baanee walakkaan du'ee kaan hidhamee yoo gaaffiin Oromoon deebine saalfiidha. Isa kanaaf haala qabeenya lubbuu namaa sabaaf sablammii haala eegeen gaaffii barbaachisaa gaafachuun mirga heera waan ta'eef kun immoo gaaffii Oromoo productive resultii akka inni fichisiisuuf approach kanaan itti deemuun barbaachisan fakkaata. Kan madheetu muruun barbaada. Egaa Dr. Henokii akkasumas immoo obbo Muhammad Waariin guddaa isin galateeffannaa turtiin wajjin taatanii fi gara fuulduraatti sagantaa kan biraatiin akka wal arginu gamma kanaan abdachaa nagaa isinitti dhaammannee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa. Egaa hordoftoota daawwattoota keenyaa aggaamii doorsisaa Jawaar irratti qaama mootummaatiin raawwattee fi haala qabatamaa yeroo ammaa kana biyya keessatti jiru irratti mariin nu taasisaa turre kan hagammaa tureega. Egaa keessattuu Oromiyaa keessatti mormiin kaleessa jalqabe har'allee itti fufee jira. Oromiyaa guutuu keessa jechuun dama mormiin gaggeeffamaa jira. Kanarratti hayyoota waliin haasofnee jirra. Maarega yeroo biraa immoo sagantaa biraa qabannee kan deemnu ta'a. Nutis gamuma kanaan daawwattoota keenyaan nagaatti jenna. Egaa qophiiwwan OMN kanneen biroo itti fufuun gamanumaan nagaa isinitti dhaammannaa isin keessummeessuutiin kan isin wajjiniin turre ani Haasiyaa Muhammadii. Antasfaaya Miinaa akkasumas ogeessi kaameeraa fi teeknikaa Maadii Juneediin waliin ture daawwattoota keenyaa fayyaa ta'a.